Barnoota viidiyoo ediitingii walitti fufiinsaan guyyaa 30 isiniif dhiyaataa jiru keessaa harri guyyaa 6ffaadha. Barnoota keenya guyyaa har'aatiin immoo sagalee bifa kanaanii boca keessatti waraabame akkamittiin akka qulqulleessuudhaan gara kanaatti deebisanii isinitti agarsiisa jechuudha. Isa kana viidiyoo kana keessatti walii ilaalla waan ta'eef akka xumuraatti na hordofaa. Nama akka xumuraatti ilaallee fi immoo tiippii kan biraa tokko isinii dabala waan ta'eef xumuratti ilaalchus ammoo amma gara viidiyootti isin dabarsa. Okay, jalqaba irratti viidiyoo keenya sagalee qabu sananii filanna jechuudha. Fakkeenyaaf yoon isin dhaggeeffachiise viidiyoo koo kana akka xumuraatti na hordofaa. Nama akka xumuraatti ilaallee fi immoo tiippii kan biraa tokko isinii dabala waan ta'eef sagaleen ursaa jalaa dhaga'ama jechuudha. Soo kana balleessuudhaaf jalqaba maal goona viidiyoo kana irraa al takkaan ni tuqna. Erga tuqnee booddee gara gadii kana maal kan jedhu barbaanna reduce noise kan jedhu ni barbaanna jechuudha. Reduce noise kan jedhu ni barbaanna. Bakka kana jira al takkaan ni tuqna. Erga tuqnee booddee kana mallattootti kana kana viidiyoo kana keessatti walii ilaalla waan ta'eef akka xumuraatti na hordofaa. Amma ta'e tokko irratti jechuudha. Soo kana raayitii godhee jalaa nan ba'a. Ergan bahee booddee ammas kana caalaa fooyyessuudhaaf ammas gara gadii kana nan barbaada. Maal kan jedhu enhance voice kan jedhu nan barbaada jechuudha. Sagalee keenya dabaluudhaaf kan al takkaan nan tuqa. Soo gaafan tuqu haala kanaan naa fide jechuudha. Soo isheetti tiikii kana nan fide jechuudha. Kana viidiyoo kana keessatti walii ilaalla waan ta'eef. Waaw. Okay, amma raayitii naa ta'e jira. Naaf hojjetee jira. Soo garuu as gaafa gee xiqqoo sagalee ukkuta waan ta'eef kanatti hin deebisa. Kana viidiyoo kana keessatti okay. Amma gaafa isin dhaggeeffachiisu kana viidiyoo kana keessatti walii ilaalla waan ta'eef akka xumuraatti na hordofaa. Nama akka xumuraatti ilaallee fi immoo tiippii kan biraa tokko isinii dabala waan ta'eef xumuratti ilaalchus ammoo amma waaw haala kanaanii naaf qulqullaa'ee jira jechuudha. Okay, gabaabumatti haalli nuti ittiin sagalee keenya kaapkatii keessatti ediitii goonee qulqulleessinu kana fakkaata. Soo kanarra kan darbe immoo weebsaayitii adda addaa fayyadamuu ni dandeenya kan akka Adobe Broadcast kan akka Eleven Labs jechuudha. Soo warreen kana fayyadamnee qulqulleessuu dandeenya. Isas akkan isiniif qabadee dhufu yoo barbaaddu ta'e immoo karaa YouTube chaanaalii Teeraa Digital Skill jedhuuni viidiyoo dheeraa isaa isiniif qabadee dhufe jechuudha. Xiqqoon irra ta'an waan ta'eef kana fakkaata. Warra galumaatti daawwattaniif immoo waadaan isiniif galee ture waan tokkoon isiniif malee. Soo inni immoo maalidha? Yeroo isinii viidiyoo keessan hojjettanii kaapkatiin kan jedhu mallattoon ofiin asiin galee duukaa daawunloodii kan ta'u jira jechuudha. Booda isaatiin kaapkaata kan jedhu jira jechuudha. Inni kun ofii isaatiin akkamitti akka inni baduuni isinitti agarsiisa. Okay, kana balleessuudhaaf jalaanii deebina gara baakitti buune jechuudha. Erga deebinee booddee bakka mallattoo siitingii ganii buune jechuudha. Gara booddee deebinee booddee kana keessa gaafa seennu wantoota baay'eetu jira. Soo nuti maal barbaanna add default ending kan jedhu ni jira jechuudha. Ofii isaatiin yeroo hunda kaapkatee jedhee kan galu jechuudha. Soo isheen kun banamtee jirti. Ishee kana maal goona discard ni goona. Soo haala kanaan gaafa goonu viidiyoo keenya irratti kaapkat jedhee hin galu jechuudha. Soo viidiyoon keenya irraa kan fakkaata namoonni sitti tolee follow gochuun dagatinaa akkasumas favoraayitii like koomentii barreessaa hiriyoota keessaniif share godhaa. Karaa YouTube chaanaalii Teeraa Digital Skill immoo na hordofaa isiniin jedha galatooma.